gammachuu na jira keessee baaba kan ni birdeemne kee maalichi dooni amma maan nuge haa adeeman nu jedhe maal seenaa sinin jee amma booda akka inni ol godhatee isin laalee naaf isa sodaa oromootiif humnaa na godhuu hin danda'u ani afaan arabaati kan inni isarra beeku inni arraaboru keessatti na baasuu baannaan hallayyaan isa naqa isa liifuu inni hattuudha maallaqa suutiidha kumaa 500tti hoggaa asfite hoggaa jedhagan kuma lama irratti dalabata mana qofa tattaa'utti jira garaa manaa feenaan ni kana ilma namaatti dhiisi tattaafadhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya nuti hanga manarraa baanee bikka sana geenye amma guyyaa 8 immoo kana geenyeetti jirra guyyaa 8 kana keessatti waa hedduu keessa dabarree rakkoos garree waa hedduu keessa dabarree jirra ammaan tana yaadoodha akkuma gartanii akkuma kalee hasee galeetii jira ijoollee taatu na rakkiste asitti na galchitee jirti qaalicha kana taatu lubbuun na dhaabbatee jira amma kalee nillee viidiyoo keessatti illee ni arrabsee eegas boodallee naaf inni gollolleeti turre qaalicha dallaalaa kabira jirru ani yoo ammaa tana asira na baasuu baatte eeden naafi buruututti dooniin qorsiisuu baatte an deemeetiin doonii biraatiin gala gollollee waa meeqa wal goone dooni biraatiin illee galuu ni jirtu waan itti wal taanee na bira dhufte ilaa guyyaa 8 ilmaan keetii fi ati bikka feetan isin geessee bikka ilmaan kee fadhan hunda geessee mana ijoollee taaribaa irraa isin baasee mana biraa isin kaayatiin jira dooraa 700 kiyya harkara naa kaayiti hara feete deemnaan jee guyyaa 8 eegaa dhufne dooraa 700 yoo inni chiru baase maallaqa isaa dooraa 700 guutuu ni kanneenaaf garuutu osoo inni nun galchini manarraa is nu baasee amma osoo nuti asisa bira tattaa'u jirru waan nu fixee akkan dila kan hunda asitti nu azzabe namni amma guutameeti jira hanga kana nu baasii yennaan dideeti jira yaaddoo miti nama biraatu itti dawwalee nama akkana ka ilmaan sibire jiru hin baasinii namni je'eenii ijoollee isa bira jirtuutu na hime nama taatee hin beeyne garuu yaaddoo miti namni itti dawwalee nama itti dawwaleen beeku waa inni nama narra godhe waa akkanumatti dawwalanii hin beeyne akka janiini turani dooraa 700 kanni hara feetiin galiin anji ammoo ana hanga dooriin tiyya guutamtu si baasuun kiyya sirraan jiru dooraa 700 asii qabalu khamaaliiti jeeni dooraa 700 kaatina kannitu ijoolleen deemteeti hara fiinfeete bashannanutti jirti ati hara ifiinfeete deemteeti qilleensa fudhachuutti jirtanii kana hundaa'u namni taariba deemu tokko hin jiru bikka takka tattaanii waan nuti itti kanini nyaana wanni isaan nu godhitti jiranii namni taariba deemanii beekaa ruuza adii ka isaan waliin naqanii fitanii ijoollee waan akkasiin nyaattu maaliif ani keessa kiyyarraa baaseetiin ijoollee waan isaan fadhan bitutti jiraaf bikkuma namni jirurraa bikka biraa nu jijjiiree tattaa'uu qofa sanillee dooraa 700 yoo hiraa sanuu fudhate dooraa 700 gahu ruuza adii irratti dooraa 700 nutti zaabbachuunis waan hin jirre guyyaa lama naaf ijoolleen tiyya deemnee makiinaa isaaniitiin bahara daawwannee sanuma faana zaabbachuutti jira maaliif amma waan takkallee na godhuu hin danda'u naaf inni edoo walitti dhaadannee maal jennee nuti viidiyoo waraabuutti jirra oromoon guutuun akka nuti isaan bira jirru quba nu qabdi ayyooffadhe maqaa isaallee ni nima inni barbaachisaa ta'e waan takka nu gootu nuti oromoon guutuun akka sibiree harka ka'e jirru quba nu qabdi akkana xurii qeensee ilaaluu irraa cabsuu hin dandeessu jennee eeda wal finnee daaraa wal goone ammaan tana asiin haddadeeti kutee yoon ani isinirraan isin takkaatu taariba deemtee dhagarre mucha anarratti asirratti narratti xarraga injettu narratti maal injettu kan hunda akkanattiin siraa fudhadha waan kijijee wal fidnee asii hunne anillee waan takka na godhuu hin dandeessu maaliif nuti viidiyoo waraabnee galakkisu jirra waan takka na godhuu hin dandeessu namni hundi asitti na quba qabaa jennee wal fidne ani mootummaa asiillee beeku uummanni kun uummata maallaqa qabu uummata wanniidha saniifuu ijoollee wajjin dubbiis godhuun feene akkuma manaas dubbii godhee deeme asiillee dubbii godhuun fadhu ani nagayaan galuu barbaada amma maallaqa isaallee nusa takkaniin kanna nagallakkisuu baannaan har'a ammoo anumaa fi isa yaaddoo abbaa mana kiyya ana rakkoo tan hunda naqe maaliif maallaqaan meeshaa tanaa gurgurate yoo nagummaan galee ilmaan kanatti bikka godhadhe jeetiin deeme hamtuu biraatiin deemne wanni feete hamtuu feene wal goonuu waan feene wal goonullee namni ilmaan jidduu jiru akka hamtuu walirratti raawwatu rakkoo keessatti wal hin jaalatu rakkoo keessatti namni balluma keessatti wal fadha maaliif hanga fadha wal lolullee saniifuu ammaan tana ani yoon deemee amma silaan nagayaan gale ayyaanillee yoo yaaduun daruuri mana deeffachuun fadha jee maallaqa isa isii deebisee fi ganda warra keenyarraa ergee fi maallaqa isii deebisee fi mana haa gallakkiftuufi yoo kaan ammoo mana gallakkisee fi innis kophaa isaati tokkolachuu ni danda'a karaa biraatiin isiniin jaa'a sanumaafuu akka nagayaan galuun barbaada amma lubbuun asitti naagaltee jirti qaalichaa wajjinis qabannee waliin dhaabbanneeti jirra ijoollee lubbuurra na dhaabbatteeti jirti asirra na dhaabbachuu jirti ijoolleen
خاصة ayyaantuun faan mataana nyaatteeti jirti. Ijoolleen akkuma beeytanii namni ijoolleen duraan mana keessatti waa hunda baratteeti jirti. Waan namni guddaa kun hin ta'uufi saniifuu maaliif doraan 700 inni jiru kana irraa ooluu fixeetiin jira. Amma waan bishaan qofaan koree itti bohuun hin qaba malee waan gandatu galuun qabda. Am bishaan mana achi baanaan naaf erga warra keenya ni beeka naga khayyaaniin gala. Saniifuu akka rakkooti yaa dabquba qabaatan kabajaa fi jaalalaan isinitti himadheetiin jira. Maaliif umma akkas dramaas je nin duran nu ofa adeeri sun tolche jira tolche anuma hitme gas je amma nu ariyaami mana keenya nu deebise maal ta'an tana an gammachuu na jira keessa kai baaba kan bira deebine ke gammachuu tabaatu si jira gammachuu baaba kan bira deebine ke kalemaan waan jette ha karamaan tabaatu bana faayan tabaatu jette isinin deebisa tuba amuna mana fi amu gollalu ni gammadeeti amma adeero sima jere dufeeti ha maal side ha malaka khiyaskaniti deebin jenne malaka khiyaskaniti deebin anjete baayisatti de malaka na raqa banni malaka khamna raqa ban ka khadon indemnu sirra qab watoni deemne tattaw jira malaka kana raqa bunnini at maatas gammachise moonna umma gati binamni walladun gammachura gammachuu miti abba kan ibran deebis kayya Dewa bagati da wala du barbada do tisa yan tula na bi qalicin wallulle jira mana gubaci de mata ela fasim matan kana manta da fina ran fari inde mo andufte ga kuno aman ariyam kamita tare akabita ta aman ariyam isa birade ne bi kibratin gallare magalan gudora namdo ga sawaba abba kan ibran deebis kibrata aro to abba gati si jira ti mana mana garte da mana mana sa kam to garte amma dubbi tene ragada beje umma direct ana ma jette habon subha doni araba ya rahul sis ku fisan jenne atha so berati tejut bana gay fatta shir to ka man ka zoti ha sawa na ma gudda jolle ni ndage fattu namni hoggar namni gudda wali na so jolle fati ala baade te alag ni gabbano harkan qabden te su ni ha so na ma gudda ndage fatto yatto hayan harkan qabtu jibta kabis jira gabban harkas qabu jirta dibala sha so bera gurran ndage fatte debite wanan jettat nin ndage fatta gurra khiyami doni ho guyan nama gebale namni tu amma baba han biran ma khayya biran de baban kai san biran de binu singir amma qalicha kana kana rabali beitami wanni finne qabsisne isa hina mal mootummaa finne isa isin maallaqa kan nuuf isin jirtu takkaji ummare haram guyyaa qiyama rabbi si gaafatare maallaqa gaafa rabbiin maallaqa kan nuuf eega yoo nu galche ni kanninaaf yoo nu galchuu baate wanni kan nuuf hin jirtu dooni biraatiin korree galu hanga ba abbaan nufuutiin singa jiru inni moo isaanii kan jira gaise hanga abbaan isaanii dhufuun galchu jee akkana isa jiranii abbaan keessan hin dhufu abbaan keessan biyyatti nutti dhufa umma deero gara guddaa san dede safirra orkito khe abba khayra ma khe enta fira orkira idan tanati gara guddaa to khatu gatai ayatu ko tolte bitai mal bala ke gatta khatu haseta shanta mali furot shanta te dem aba shanta jinni si be hawdun gatai gatai me gatta de aba gatta ko sinja jantu gatai gatta de me tin demo shanta furot ayatu mal khatu gatai khatu bala ke date khatu gatai fatala mal feta umma biti mal feta jana jantu umma yan demu fara yan inji demu ha umma din dandahu betu daddafi deemuun hin jirtu taayi yookaan sinja taayi ummi rabba kan biran danta ya man satti walatin bibi deemi amma kai tin demna alla las ka bitee afaan kala sin iyaje qaalcha biratti akkanan jiin maalenni nutti kannatee sin jiru waan isaa nyaatu jirta keessa keenya baafannee nyaatu jirraani ummare amma demne o indem o ya amma abba khiyda walatin sifida Woi abbaa kana fidu maale abbaan kee mootummaa seete abbaa kiyya si biyya abbaa isaa seete tana abbaa kiyyaan beekama abbaa kee beeytumaa hiree si dura beeyin abbaa kee waan takka illee nan gor biitti sun tasaatii miti magaalichi dooni amma maan nu jee haa adeeman nu jenne amma ala kanaama deemaa seenaa sin hin jee alaas ni kareeffate inni gadiim ana gabbaaf isa wajjin dubbatiin asin ajee ammaa booda akkana inni ol godhatee isin laalee naafi isa wajjin dubbatiin ala gadin bayina ala bira tatta galgala siyaane bikka biraa deeyina harree kana
dhiiroo jiruuti amma wallaluu sinseenu ammallee manni keenyaaf abbaa keenya harka isaa jira isaa hin deemna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya waan hin jiruun isin qabu biyyoon tunis akkanumatti haala raawwastu ammoo dalaagcha firaa hin dhorku inni arraa baruufa nu baasuu baannaan deemnee doonii biraatiin galu maal inni nu gaafa turre namni niira lama isatti kan nu jiru nagumaa ibcinqa malee amma itti dawwaleetiin dhufteetiin nu baasamu amma kun qamaatiifuu garaa dhiibaa hotee jira manatti hin qabaani bikka biraa bikka itti qamaanii jira bikki nuti tattee bikka biraa bikki isaan itti qabaan bikka biraa bikka kan beeku lukaan daboo maal jeniituma deeman sayyaantu ichitti kutanii amma yoo ichitti itti dawwaleetiin dhufteetiin nu baastamoo nu baaftu jaan kilmaata keessa gaafadha nu baasuu baannaan ammoo arra waan isatti dhufuutaa ni arka ni humta kaan arkee miti dallaala jechuun waa hundaas harkaa qaba hanga bikka jiru sanitti isaatutu waa hunda harkaa qaba waan fadheen irratti raawwachuu danda'a ilmaan inni deema ammaas saniif akka nama biraa see xaraknatti jechuutti jira ani ammoo waan takka na godhuu hin danda'u maaliif osoo hin jabaadhee jabeenya xiyyaaffaraan dhoorkine silaa bikka biraa taatee amma hanga kana bikkaan hin beekne takka ganda kan biyya tana keessa dhufee hin beeku kanaaf inni hanjamaanatti godhu jira afaan kaniin firaa beeku isa daraniin afaan arabaa firaa beeka waan afaan arabaa beekuu fi waan takka illee na godhuu hin danda'u amma lammaffaa irratti illee ani nama miidiyaa tokko waan viidiyoo amma deebi'ee maruufi sodaa oromootiif humnaa na godhuu hin danda'u ani waan viidiyoo gallakkisu jiru bikkaan jiru himnaan waan takka na godhuu hin danda'u saniif sodaatee waan na godhu jira malee amma silaa ijoollee tana wajjin akka funyaan lafa na riga amma kanaafuu waan takkaas na godhuu hin danda'u inni arraa boruu keessatti na baasuu baannaan hallayyaan isa na keessallee ifiifuu inni hattuudha maaliif nama takka 5,500 maallaqa suutiidha 5,500 hoggaa asfite hoggaa achi dhaqan 2,000 irratti dalabata wannichi nyaatanii dhugan kophaatti irra deemti nama hin baasu asuma tattaanii maallaqa ganaa siraa qaba maallaqa siraa qabanii irra lamallee namni isaa kan nuti jiru nuti waan isaa nyaannee dhugutti jiru mana qofa tattaa'utti jirra karaa manaa feenaan ni kana tasaniichi ana hallayyaa seenaa fi isaa hallayyaa seenaa waluma laalla bagumaan asumaa dhufee arge maaliif rakkoos arkuun bareedaadha akka namni itti jirus arkuun bareedaadha maaliif ijoollee oromoo hedduu jinqamutti jirti as keessatti ani immoo tarii wanni inni fadhe ijoollee tana guututti irraa sawwareetiin isa gallakkisuu ta'a yoo ammoo afaan isaa qabatee naamusa isaatiin karaa nannoo ofii jennoo ofii nagalche isaaf irra wayyaa nagalchuu baannaan isaa dhumattee jirti isallee ani isa hangan taqeessa sodaadha. Yaa maamaa baatti galchee bashaakila kanarra yaa maamaa saana shanta fudhannee banneessa irraa iyyaa ka'e. Hai mashaakila nu qofaa taasifamu jira namni ijoollee nama dillituun taasifamu jirtu tunoo. Hai nyaata isaatti hin galchine. Hai isaan maatu nu galchini gaa nama keenyaaf isaanis oromoodha bar. Hin beektooti. Haarisaatu karaara ijee nu yoo haarisa mana kana eegaalee gartu gabboo shantaa fudhannee nutti dhiisa. Yaa maamaa shantuma asitti dhisneeti gabbaana. Shanta asii isneeti gabbaana. Ani gadillee hin bahu. Ati mataan nyaatiin isaa wajjin ayya. Ana siillee gadi hin bahu. Qaalicha kanallee isan dhiisu. Ani isin jechaan xiqqishoo isa sodaachuuf jira malee isin kana jala miidhagee malee hangan takka isin sodaaddoon. Gaafa shanta biraan biteetii cufa biraatti itti buusa ayyaa ka'e. Yaa Rabbi. Ati huccuu san isaa baran bitee beektaan tan akka dalagatiin akka duguuggadee huccuu bitee shantaa meeqa guutee bitee bar. Isin bitannee baaba wajjin bitteeti. Baaba wajjin bituun maallaqa binnee dalaynee binnee bar. Hayya baaba shantaatti nu guutaa ka'e ni deemna. Hin deemu maaf hin deemna. Hai akkana shantaa keenyaas furanne isallee funyaan isaa lafatti siriinne dubbiin ni fadhus afaan arabaani beekne mokkam dubbii wajji goone. Yaa maamaa kullee mishti mashaakil ana mishtish mashaakil asban. Mashaakil afaan gabbaatu mee? Saree wallah. Hai gabbaa ejee ijoollee bira sabadhu. Bo akka adeeroo sun dhufeeti mataa addana haan cabsumaa hin gabbaan asmanta. Haa sodaatee jirta adeeroo. Adeeroo sodaan ganda akkasiin tuqu beekaa akkana godhata malee maallaqa fadhaa fi akkasiin jamalee wanta akkasiin godhuu hin danda'u. Hayya ammaa eessatti ittiin booda. Eessa tatteenya? Asuma tatteenya. Nyaanni yoom dhufa? Ni beeloo ta'e? Nyaata irraa deebee isinii bita. Wajji deemneeti nyaata isinii bita. Eessarraa bitta? Mataa baragaatti isinii bita haa? Sadii akka sadiin feeru akka nuti hin barbaannu. Dhugaatii duraanuun nyaatinaa isiniin hin jenneen. Isinii isaa bakka irratti oofee hoggaa isaan bitan nuti quubnee jirre jaari isinii bituutti hin jiru amma lafa jaan. Maalee nuti feeru adii akkanaa ruuza. Hin feetan keetiin isinii godha kun fiteetiin maaratti isinii godha isinii bituu feetan isiniif hin godha. Bittu biizaa yoo waan biraa. Biizaan hin jiru as. Ommiree maxaa nuti. Bikkitti godhan hin jirtu as. Baxaamaa fi biizaan godhan. Hayya ruutiin as jirti. Ruutiini? Ruutii feeta ruutii yaatte? Keeka goneeti biizaa. Laala asitti ruutuma godhan malee keekan godhan. Ummaree amma beelaan na jira. Beetisi jiraan nan gabbeetin keessii godha.
وزادين Deemee من si برباد وزادين برباد Hoggaa isaan si fidanii nyaati bu'aan isaanii. باقي كم الجرا Baabaan kiyya kamii jira? يا سيفين بالفيلم Yaa ta'ati bitiraadha kan ishee. مرة بابا Baabaan keessa taa'u jira haa. Baabaan kiyya يا kamii نو jira? ستين بالفيلم Nuti bilbilli maal irraa feeti? بابا ولا تقول فني تاو جيران بابا نسانا تيسا رقا Baabaa ulaatti qollafanii taa'u jira. ايه Akka ulaatti qollafanii sagartee jirtaati. ايه Ulaa cabsee gabbee nyaatee dhuga haa. هلا كيف تجابسان هلا سون هلا نماتي يو تجابسي ساني مالك في ديس Waay warratti qollafeetu maallaqa kafala. Ati waa'ee manaatiif waa sira qaqqabdi. نانا كاما نخيا Manni kaara baate karaa kafalleeti jiran takka ji. Manni keenyaa miti. خينيا Amma sana dhukkubu jiru xiqqoo ciisaa kan irraa gabbee. قبه Kan irraa gabbee meetu qorrafa. قبه أمي أما خاين أو نينو فيته وخاين دينا Eessi deemu. Ambi gara kattu isin gadi hin baasu. Deema abbaa keessan ta'u wala maalaqa isin ergu. Maalaqa na harkatti bittan yoo haala gabbaatan kaana feetan san feetan kana maalaqa na harkatti bittanii maal innis gabbaatan tanan. أكيد فيته روزا هذه سنو فيته Maa barbaadanii maata. أما أكابا جبرين ديبس أبا جبرين ديبس أما كانت يعني تو أما بابا جبرين ديبس كبدا أما فرابا أو يني نفتح خاين ديبس Kana siya farsuume. Siya qabbaneesu rabbiini. فر هنقابا جبرين ديبس أنا سنتو Timaana qabaa. Teemee timna. Noolii fudhadhu. Itti asiraa qabalu baasa qabadhu amma kuti kayyi. أيام أسكن هي أكنا جالسة تشيل دوبا Asilma deemtaa bar. إيه Ifinni bitu. أما أنا قبيتي بدأ خلاص جرينا كان أبدا دبيتي جرا Haay gabbannaan isaanii waan لا takka. برباد لله Haaya sin barbaadu mi? Bannaanis aramni laa. Arabni fuudhee as gurguratu. هيا أنا نقول Haaya deem. Fi. Ayyaantu. Intala ayyaantu. Oromoo fi arabni ni sikutii qabatanii ulaa sana dura tattaanii mana eeganii maaltu gabboo isitti dhiisa namni takka gabboo isitti dhiisu yoo ijoolleedhaa taphattu jedhanitti dhiisan malee namni olsis seenuu hin danda'u gadis ba'uu hin danda'u isaan ajjiba sii kan malee saniifuu bikki isiin itti badduu si hin jirtu isiin hedduu aartee jirti asuma mataa nyaachuu jirti malee bikki isiin itti badduu si jirtu